Jawaarin filadha. Jawaarin filatta. Maaliif filatta? Calraa filannoo argatteetiin kaardii filannoo siif kenname Abiyyi moo Jawaar filatta? جوار محمد Jawaar Muhammad. شتو سوقي شتو سوقي Shittoo suuqee sitti asuuqu. Calraa filannoo argattee kaardii filannoo siif kenname Dr. Abiyyi moo Jawaar filatta? Jawaarin filadha. Osoo yeroo ammaa kana keessatti biyya jiraattee kaardii filannoo argattee carraa filachuu osoo argattee Jawaar moo Abiyyi deeggar filatta? قالوا وكا جوار محمد أبا كبسوتي أبا جزيرة مكاناتي نما أورومو دكانة كيسا باشي صدركا كان نوجي يشودا أبي يا مدي كنا وقعتك duraan dursee maqaa kee irraa jalqabdee maqaa kee nutti himta. اوكي يعني مقاخ يا الله ورمو جاما Okey callaa Oromoo. Gaafii tokko si gaafadha. اوكي Innis yeroo ammaa kana osoo biyya jiraattee carraa filannoo argatteetiin kaardii filannoo siif kenname Abiyyi moo Jawaar filatta? دباتي يعني جوارمو في الله ابي فلتشو في اللي يادو ابي فلتشو داف Okey sababbiin ati Abiyyiin filanneef maali? تكفرت ابي وانا قمتشيس وانا ران اركنيف لما فرت مو الالشي اني باتي دي وانا انتانيف سبب خناف ابي ينفلد Okey Jawaariinoo sababni Jawaariin itti filachuu dandeettuuf Jawaariin itti filattuuf maali mee? جوار قا سببني فلنوف اكمولين بينو جوار نما عدد رمادان نوف قبصاو جراي اما اللي تانا نسيال دي متو انجرو فيشا جوار فلچورا واني بدون دي بستكلين انجرو يشو غارو انا كايني سلا برايم مينستر تمبربادو اكني فلنو درغو مبربادو غارو يو درغو مي دركا مسمان فلد Yaa asii garuu akka inni aktivistii ta'e itti fufu barbaadda. يا Okey galatoomi callaa mee wanti itti dabaltu jira hojiilee wantoota Abiyyi wanta gaarii dalage moo hin dalagne wanti isaa inni dalage hundinuu badaadha moo maal inni kan jedhu wanti dabaltu jira. wanti gaariin dalage numa jira akkuma jiru ta'ee garuu wantoota inni balleessee turre guddaadha Okey akka kiyyeetti jechuudha wanti inni balleessetu caala jechuudha. wanta inni balleessee caala sababa kanaaf jecha Abiyyi akka nama takkatti jalqaba gaafa inni dhufu jaalachuun ture ergas booda hojiilee isaan doggoon laalaa dhufu wanti inni godhu laalaa dhufu waan nama tuffachiisuu fi nama qaanfachiisu dalagaa waan deemaa jiru jecha Abiyyi hin fedhullee hin deeggarulleedha. Okey walumaa galatti jaalalli uummanni Oromoo jalqaba isaaf qabu Oromoo keessaa bahee jira hojii isaatiin jechuudha. Kanuma deebiin kee. yaa inni Galatoomi callaa. Ayee. Shittoo jaama. Shittoo sagaleen kee maaf du'eere? Amma gaa akka beeknutti kan yeroo isaa kan waan hirriba irraa kaanuuf saniif malee hin duune. Ayee mee gaafii tokko si gaafadha. Gaafadhu. Osoo biyya jiraattee carraa filachuu argattee kaardiin filannoo siif kenname Jawaar Muhammad moo Dr. Abiyyi filta? Osoon biyya jiraadhee carraan filuuf filatamuu naa akkaname hedduu takka gammada. Haa ta'u immoo Jawaarin filadha. Jawaarin filatta. Maaliif filatta? Sababni? Jawaar waan hin filadhuuf gaa hedduu hanga ittiif barreeffame hedduu quuqama Oromoo kana dhibbaan dhibbatti hin deebisaa jee Oromoo fi Oromiyaadhaaf waan dubbatu jecha tanaafin Jawaar filadha. Okey Dr. Abiyyi yeroo Dr. Abiyyi jalqaba dhufu deeggaraa turte. Okey ammoo maalirra jibbuu dandeetti? Maalirratti Dr. Abiyyi irra Jawaarin caalchifachuu dandeetti? Duba gaa namni ogguu masaraa mootummaa san ol seenu osoo ol hin seenne dura waada hedduu Oromoo fi Oromiyaadhaafis galee ture. Laakiin deemee kursii masaraa sanirra gugattaa'e waa falaa fi falli kursii sanii isa jijjiiru waa inni jijjiiramu waan Oromoo fi Oromiyaadhaaf waada seene quuqama Oromummaa takka dhibbaan dhibbatti waan inni irraa dhabe jecha saniifin isan filan. Okey baay'ee nuti jira gaafii si gaafadheef deebii naaf kennuu keetiif baay'ee si galateeffadha yaadni qabdu yoo jiraate yaada dhumaa dabarfadhu. Yaadni inni qabu yoo jiraate eenyuyyuu haa ta'u akka baqataa Oromoo tokkotti osoo carraan kun nu gahee achi dhiraane taate eenyuyyuu haa ta'u
carraa filatamuu kan osoo harkate akka gaafii nan gaafadhe kan deebii nan deebise kana deeggaru abdiin qaba. Carraa dhumaa wanni hin jiru martinuu gadda guddaa nu jira gadda guddaa kana haala dirra dhawaa irratti ilaalchise akka Oromoo kamiyyuu quuqama isaa kana ibsuun barbaada. Kana dhaamsa kiyya kan himmaa. Okay, galatoomii baay'ee si galateeffannaa yeroo biraa walitti deebinaa nagaan nuuf turi baay'ee. Fayyaadha? Duraan dursee maqaa kee? Maqaan kiyya Roobsan Mustafaa jedhama. Roobsan, gaafii tokko si gaafadha. Yeroo ammaa kanatti osoo biyya jiraattee carraa filannoo argattee kaardii filannoo si kenname Dr. Abiyyi moo Jawaar filatta? Jawaarin filadha. Jawaar filatta. Sababiin isaa? Jawaar dhibbatti Oromoodhaaf dalaga. Oromoodhaaf dalaga. Okay, sababni isaa inni biraa sababni ati Dr. Abiyyi hin filanneef hoo maali? Abiyyi Oromoodhuma bakka hin bu'u. Gochuma inni godhaa jiru maal biddeena maqusuu irratti beekamnire bor waan bakka inni Oromoo ga'u sana arran laalta. Jalqaba tokko jedhanii ilaalani. Abiyyi Oromoodhuma bakka hin bu'u jechuudha. Okay. Garuu yeroo jalqaba Abiyyi dhufu sana Abiyyiin deeggaraa turte? Deeggaraan ture. San booda sababbiin mi'aati wanti ati irratti argite maaliin? Takkaffaa Abiyyi ogguma gaafatanii jedhan an uummata Itoophiyaan bakka bu'e malee Oromoo bakka bu'e hin jedhe. An sabboonummaan qabu jedhamee kan yeroo dubbatu. Sabboonummaan qabu. Namni sabboonummaa hin qabne immoo sabboonummaa Oromootis immoo bakka tokko bu'aa hin qabu jedhan. Haaluma inni immoo calaqqisiisaa jiru ilaalte waan darbe sana seedaa kan akka tuqaa uummata Oromoo waan madeessan kana galma Minilik sana keessatti ijaaruudhaan madaa Oromoota barbaree naquudhaan shaboo naquudhaan wanni ni godhaa jiru. Kanaaf Jawaaroo dhufe garuu dantaa uummata Oromoo dhibbaa dhibbatti ni kabachiisaa deebi'ee dantaa sabaaf sablammoota xixiqqoo jiranis illee federaalizimiidhumaaf Jawaar inni ta'an jedha. Okay, baay'ee galatoomi deebii sirrii naa deebistee jirta. Wanti Abiyyi hin deeggarreef walumaa galatti siidaa Minilikii Haayile Sillaasee masaraa mootummaa keessatti ijaaruudhaan madaa Oromoo kan qoreessan sooqidatti firfirsee hangafteetu madeessee jechuudha. Agartee amma waa'ee galma Minilik sana wasitti barbaade siidaa Minilik hanga qarshii doolaara miliyoona lamaatiin kan ijaare. Kan Oromoo jedhee kan inni kaa'e sana immoo laastikii kurtuu walitti qabeeti kan achi keessa kaa'e. Odaa kurtuu feestaalii wayiiti kan inni baqsee achi kaa'e. Galma Minilik kan Haayile Sillaasee sanaaf kan Minilik garuu takkaansa doolaara miliyoona lamaatu itti ba'ee jedhan. Ilaal kan Oromoo sanatti garuu jiineen qarshiin Itoophiyaa kun dhibbi lamatti hin baane. Achi keessatti olaalte kan siidaa kan Aksum sana fa'aa kan Gondar wanni sun waan qaqqaalii irraa kan hojjetame. Wantumti Oromoo achi keessa wanni ta'u hin jiru beektaa. Kanaaf namni kun boritti nuuf hin ta'u hin jedhu. Galatoomi Roobsan deebiinaaf deebistee jirta. Okay, duraan dursee maqaa kee? Eliyaas Tamaam jedhama. Eliyaas Tamaam. Okay, gaafii tokko osoo yeroo ammaa kana keessatti biyya jiraattee kaardii filannoo argattee carraa filachuu osoo argattee Jawaar moo Abiyyi filatta? Garuu akka mataa kiyyaatti jara lachuu yuuniin deeggara. Garuu immoo akka amma deemaa jirutti Abiyyiin baay'ee waan namni yaada uummataa waan galmaan hin ga'inii fi garuu akka mataa kiyyaatti Jawaariin filadha. Okay, Jawaariin filatta. Sababni ati Abiyyiin hin filanneef maaliin jette? Gaafii uummataa deebisuu hin dandeenye. Okay. Kan daganaa immoo miidhaa qaqqabaa jiru ka duraa caalaa waan hammaataa jiru waa furmaanni hin argamne jechuudha erga Abiyyi dhufees. Kanaaf duuti namaallee miidhaan illee gudeeddaan illee waan tariin waan itti fufee jiru ijoolleen keenya yuunivarsiitii keessatti miidhamaa waan jiraniif waa tokko wuxxeetii isaa waan hin agarreef nama biraa filachuun barbaachisaadha jedha. Okay, galatoomii yaa sababbiin isaa Dr. Abiyyi gaafii uummata Oromoo deebisuu hin dandeenye sababa bara mootummaan Oromoo biyya bulchaa jira jedhamuttis duuti ilmaan Oromoo irraa hin oolle sababa kana Dr. Abiyyiin filachuu hin danda'u Jawaariin filadha jette. Galatoomii deebiin of deebi'ee jira. Duraan dursee maqaa kee? Maqaa kiyya Bayaan hin jaama. Okay, Bayaan. Gaafii tokko si gaafadha. Abshir. Osoo yeroo ammaa kana biyya jiraatte carraa filachuu argattee kaardii filannoo fudhatte Abiyyi moo Jawaar filatta? Kun waan gaafatamu miti bara akkamittiin Abiyyi filadha hoo? Jawaaruma filadha malee Abiyyiin filadha. Sababbiin ati Jawaar filattu foo? Sababiin Jawaar filadhuuf Jawaar jechuun bakka bu'aan akka ammaan tanatti illee ta'u bakka bu'aa uummata Oromoo nama Oromoodhaaf waan guddaa dalagee nama Oromoo keessaa Oromoo dukkana keessaa ifatti baasee Jawaar jechuun namni akka isaa
hin argamu. Itoophiyaadhaa fi miti Afrikaaf hin argamu namni akka isaa. Okay. Okay, sababbiin Dr. Abiyyiin hin filanneef hoo maaliin? Dr. Abiy jechuun Minilik jechuudha. Minilik ni filattaati. Minilik akkamiin filatta? Jechuun hoggaansi hin jiru Dr. Abiyyiin Oromoo ta'ee Oromummaa himataa ilma abbaa gadaatiin jecha gochi inni dalagu immoo gocha Minilik. Gochi Minilik jechuun immoo gocha ilmi namaa ilma namarratti hin dalagne waa hedduu Minilik uummata Oromoo uummata Itoophiyaa uummata saba biraa irratti godhaa ture. Saniifuu Minilik jechuun nama Oromummaa tana ukkaamsee Itoophiyummaa dursan ol baasuu fedhu Abiyyi jechuun nama akkanaa kana akkamitti filattaati. Oromoo taate Oromoon waa meeqaan qabsoon Oromoodhaa akkanatti as hin geenye namni meeqa itti dhumee qeerroon meeqa itti dhumtee dhiiga ummataatiin kaas geesse wanni tun inni waan kana immoo akka waan biratti ilaala akka waan laayyootti ilaalu jira. Saniifuu akkamittiin Jawaar dhiisee Abiyyi filadha. Galatoomii deebii si gaafadhe guutuu naa deebisuu keetiif baay'ee si galateeffadha. Walitti deebinaa amma gara namoota biraa deema. Gaafadha. Osoo biyya jiraattee carraan filannoo siif kenname kaardii filannoo osoo argatte jechuudha. Dr. Abiyyi filattamoo Jawaar filatta? Maal gaafii qaba jettee saayibii? Dr. Abiyyi barrii umutan wal baranne እና kun filannoon qabu Jawaar ma filanna jechuudha. Okay. Jawaar filattee jechuudha. Sababni isaa mee sababni ati Jawaar filattu maali? Jawaar jechuun nama tarsiimoo qabsoo Oromoo jalqabarraa xumura itti godhe nama yeroo ammaatitti uummata Oromootiif gahee guddaa taphatee Jawaari. Okay, galatoomi. Mee duraan dursee maqaa kee? Ayabdii Muktar. Ayabdii Muktar. Ana maqaa kee na wallaalte maqaa kee naan jetta maqaan kee abadu. Okay, rakkoon qabu ani hordoftoota keenyatti siif hima. Tolchaa Hussein Maddaa jedhama. Aran beekanii illaffa hin beekan hundi isaanii na beekan. Na beekanii? Na beekan. Okay, ni beekan jedhanii. Ayyee mee gaafii tokko si gaafadha. Baay'ee gaafadhu. Okay. Osoo yeroo ammaa kana biyya jiraattee carraa filannoo argatteetiin kaardii filannoo fudhatte Abiyyi moo Jawaar filatta? Ifaa miti daaddinnat isa fila. Daaddaa filatta. Abiyyi maal jedhee fila kana guddisaa Habashaa nama Oromummaa Itoophiyummaan bakka buusuu barbaadu. Nama Oromummaa diigee Itoophiyaa ijaaru ana akkamii jedheetiin hin filadha. Kun maaruufaa miti dhibbatti Jawaar Muhammadiin filadha. Sababbiin ati Jawaar Muhammaditti filattu mee maali? Jawaar Muhammad abbaa qabsooti, abbaa jijjiirama kanaati. Nama Oromoo dukkana keessa baasii sadarkaa kanaan nu ga'ee jechuudha. Abiyyi Ahmedii kana waggaa takka dura agarreera. Waggaa takka dura sanuu waan lammaan nutti fideef lammaa waan jaalannuuf lammaan fudhadhaa waan nuun jedheef isa fudhanne. Abiyyi san dura isan beeknu. Jawaar jechuun immoo nama bakka rafnu nu kaasee qabsootti nu bobbaasee TPLF bakka kaasee Abiyyi kanaayyuu bakka san isa kaa'e agartee qamashaa agartee Jawaartu Abiyyi kanaayyuu Jawaartu qamashee bakka san kaa'e. Kanaaf nama akka Afrikaatti akka addunyaatti hayyuu siyaasaa nama kennaa addaa waggaa dhibba keessatti nama yeroo tokko dhalatudha Jawaar. Kanaaf Jawaar Itoophiyaa fi miti Oromoo fi miti akka Afrikaatti akka addunyaatti akka dorgomu taate an Jawaariin filaa jechuudha kun maaruufa. Okay. Mee hayyee sababbiin ati Dr. Abiyyiin hin filanneef? Dr. Abiyyi tokkoffaa inni faallaa sabboonummaa Oromooti. Diina sabboonummaa Oromooti. Sabboonummaa Oromoo kana diigee sabboonummaa Itoophiyummaa ijaaruu barbaada. Kun immoo nuuf balaa guddaadha. Oromoon waggoota kana hunda ka qabsaafii ture inni tokko sabboonummaa isaa kana tikfatee asiin gahuudha. Sabboonummaan gaaza qabsoo kennaati. Gaafa sabboonummaan kun bade Oromummaan kun hin bada. Anaafsi afaan Oromoo akkatti onni qomadhaannee dubbachuu hin dandeenyu jechuudha. Akka warra eenyummaa isaanii gatee afaan isaanii gateetiin nuti Itoophiyaadha jiru kana taanaa jechuudha. Kanaaf Abiyyi wanti guddaan nu isan feeneef sabboonummaa Oromoo lolaa jira. Waggaa tokkoof walakkaa aangoo gubbaa ture kana wanti inni guddaan dalagaa jiru sabboonummaa Oromoo loluudha. Haasawu isaa keessatti agarte Yetilaantuwaan tilliqwaan Itoophiyaan hin gannabaallee ni jedha. Tilliqwaan Itoophiyaa taminni Itoophiyaa miilikii jechuudha. Miilik uummata Oromootiif maal ture? Uummata Somaaliitiif maal ture? Uummata Tigraayiif maal ture? Uummata Sidaamaatiif maal ture? Affaar maal godhaa ture? Uummata kana hunda cafaa ture jechuudha. Harka harma muraa ture diina uummata Itoophiyaati jechuudha. Itoophiyaa san deebisuu barbaada Dr. Abiyyi Ahmed. Kanaaf namni kun Itoophiyaa miti ganda isaatu bulchuu hin dandeenye jechuudha. Icciitii maatii isaa beena, icciitii mucattii isaa beena Ameerikaa turte jechuudha. Maatii isaa nama sirreessuu hin dandeenye jechuudha. Icciitii mucattii isaa as kaluu kana ba'e Facebook irratti arguu dandeetta, arguu dhabuu dandeetta jechuudha. Daa'imti isaa mucattiin isaa faranjii duuka maal godhaa akka turte jechuudha. Namni maatii ofii seeran qabachuu hin dandeenye biyya gaggeessuudhaaf keessaa'u
saba safuu qabu, saba ulfina qabu, saba akka Oromoo kana, saba hooda qabu kana gaggeessuudhaaf haamilee takka illee hin qabu. Never. Kanaaf Abiy Ahmed Oromoodhaaf hin barbaachisu jechuudha. Abiy Ahmed buu qaba. Down Abiy Ahmed jenna. Kana booda warri biyyisan gaggeessuu danda'u, warri Oromoo gaggeessuu danda'u, warra Abashaa jala hin shalleqqanne, warra saba ofii qofa abdatu, warra Rabbi qofa abdatu, warra dantaa Oromoo alagaa gammachiisuudhaaf hin sharafne nama akkasitti nu barbaachisa. Kanaaf immoo Jawaar lakkoofsa tokkoffaadha. Kamaal fa'aan Daawud Ibsaa fa'aa Mararaa Guddinaa fa'aa lakkoofsa tokkoffaadha. Isaan kana fillaa jechuudha. Okay, Dr. Abiy erga gara aangootti dhufee waggaa lama guutuu na fakkaata. Waggaa tokkoo fi baatii tokko wayi. Yaa waggaa tokkoof baatii wayi. Okay, yeroo waggaa tokkoof baatii wayi kana keessatti wanti Dr. Abiy balleesse yookaan ammoo wanti Dr. Abiy uummanni Oromoo gaafateetiin Dr. Abiy hin sirreessin mee maaltu jedhame? Wantummaan inni dalage tokko illee hin jirtu. Abiy Ahmed aga aangootti dhufee waan TPLF balleessan caalaa balleessaa ture. Garuu Oromoon ilma kiyyaa maqaa jedhuun dogongoroota san hunda obsee fi irra darbaa fi ture jechuudha. Wanta inni dalagu badiiwwan inni dalagu kanallee Oromoon akkamitti fudhate beektaa? Haga aangoo harkatti galfatuuf akka uummanni ittiin fincilleef uummata kana tasgabbeessuudhaaf waan san godhaa ture jedheetiin isa yaadaa ture. Garuu inni sanii miti. Kaayyooma isaattuu abashummaa Itoophiyummaa leellisuudhaan Oromummaa balleessuudhaan aadaa fi safuu saboota kana balleessuudhaan Itoophiyaa takkitti ijaaruudha kaayyoon isaa. Badiin isaa Rabbi isa salphisuudhaaf Abiy Ahmed Jawaar Muhammad ajjeesuudhaaf maaliif morkataa isaati. Jawaar biyyisan keessatti dhageettii tokkoffaa qaba. Kanaaf Abiy nama isaa olii hin barbaadu waan ta'eef Jawaar ajjeesuudhaaf karaa itti gaafatamaa naacheen insaa kanaa karaa Damballaa Shaaforqiin Jawaar akka ajjeesisuuf ajajee icciitiin sun harkaa fashalee achirraa diinummaan Abiy ifa bahee jechuudha si galee. Abiy waa hedduu balleessee badii isaa guddaa keessaa sirna nafxanyaa, sirna nama nyaataa, kakaleessa, Tigreen, Mallas Zeenaawiin dhiitee lafatti dabarsee ajjeesee balleessee biraa deeme boollaanutti ol yaase. Lafee waggaa meeqa dura du'e boollaanutti ol yaase doolaara miliyoona meeqa biyya Jaappaanitti suura Meelikfaa, suura Ilaslaasee fa'aa gogaa doolaara miliyoonaan bitamurraa tolchiisee biyyatti galchee jechuudha. Kun immootu madaa saboota biyyoota Itoophiyaa jechuudha. Akkasi qosoqosuudha jechuudha. Kanaaf Abiy wanta isaa haasa'anii waan dhumanii miti. Namtichi nu gane akka nu ganetti Rabbi isaa ganu. Okay. Galatoomii deebii keetiif walumaa galatti filannoon kee Jawaar jechuudha. Jawaar yookaan ammoo Daawud Ibsaa, Mararaa Guddinaa, Kamaal Galchuu. Jarri tokkuma. Jarri tokkuma yaa. Jarri amma gaaddisa hooggansa Oromoo jala jiranii Jawaar, Kamaal Galchuu, Daawud Ibsaa, Mararaa Guddinaa jarri tokkuma. Sagaleen isaanii walitti eegamaaf garagaratti kun Jawaar fakkeenyaaf aanaa tokkotti kun aanaa tokkotti dorgomanii malee bu'aa isaanii walitti deebisanii akka Oromooti tokko ta'aniitiin hin deeman si galee. Kanaaf Jawaar filachuun Kamaal filachuudha. Kamaal filachuun Daawud filachuudha. Daawud filachuun Mararaa Guddinaa filachuudha. Mararaa Guddinaa filachuun Jawaar filachuudha jechuudha. Jarri nama tokko. Yaa yeroo jalqabaatti Dr. Abiy deeggaraa turte yeroo Dr. Abiy dhufetti wanti ati Dr. Abiy deeggaruu irraa akka isa jibbitu ammoo si godhe wantoota inni dalagee gaafii Oromoo tokko hin deebisne akkasuma ammoo siidaa Minilik Haayile Sillaaseen irratti ijaaree madaa Oromoo kan qoore san kakaasee jette. Kanaami. Okay, namoonni baay'een yaadni namoota baay'ee kanuma galatoomii Tolchaa Hussein Maddaa baay'ee si galateeffanna. Galatoomii.